Mubaarikii fi nuti sabab sablummaa biyya takka keessatti waliin jiraachuu walitti qabna malee lammummaa walitti hin qabnu. Obbolummaa walitti hin qabnu. Addugaa jirtu deeggartee maal fiddaat? Eenyu si beeka? Rabbii goota kanadhaa bulchiinsi gandaa si beeku si. Shamarran Oromoo isinis feetan biyya feetan jiraadha. Feetan Beirut jiraadha. Feetan Kuwait jiraadha. Feetan Qatar jiraadha. Feetan Dubai jiraadha. Yeroo hedduu ijoolleen keenya kan Oromoodhaa kan biyya Masrii yookaan Kaayiroo keessa jiraatan shira garagaraa xaxuudhaan rakkoolee garagaraa uumuudhaan ijoollee Oromoo yookaan sabni Oromoo akka walitti bu'u yookaan gochoota garagaraa gochoota qaanfachiisaa ta'an hojjechuudhaan maqaa Oromoo balleessaa akka turan irra deddeebinee dubbachaati turre. Yeroo biyya san keessa jiranitti carraa biyya sadaffaa argachuudhaaf jecha duula garagaraa walirratti duuluudhaan Oromoorratti maqaa garagaraa fe'uudhaan akkaatama biyya san keessa carraa argatanii biyya guddatetti bayuudhaaf wantoota garagaraa uumaa akka turan dubbachaati turre. Irra hedduun isaanii keessattuu warroonni miidiyaa fayyadaman miidiyaa kana wanta godhachuudhaan walitti duulaa akka turanii fi ija namaa harkisuudhaaf yookaan carraa biyya biraa deemuudhaaf argachuudhaaf yaalii garagaraa godhaa akka turan irra deddeebinee dubbachaati turre. Har'as bifuma kanaan akkuma baratan duula garagaraa gaafa wal bira jiran walitti dhiyaatanii walitti dhufuudhaan Oromoo gowwoomsanii wanta garagaraa lafa kaa'uudhaan Oromoorraa mallaqa nyaachaa turan shira garagaraa ijoollee Oromoo irratti xaxaa turan wanta duraan waliin beekan wanuma duraan waliin dalagan iccitii walii gabbaasuudhaan har'a duula addaa walirratti godhaati jiru. Mubaarikii fi nuti sabab sablummaa biyya takka keessatti waliin jiraachuu walitti qabna malee lammummaa walitti hin qabnu. Obbolummaa walitti hin qabnu. Addugaa jirtuun dubbadha. Obbolummaa fi saba tokko ta'uu fi sabab sablammuu walitti qabaachuun dachii fi samiidha. Akkasii sirriitti hubadhaa Oromoo. Dhugaa jirtu walii himuun sadaqaadha. Safuu miti, qaanyii miti, jibbaa miti. Sabab sablummaan nu jidduu jiranuu fi Mubaarik musammaadha. Shanyummaan nu jidduu hin jirtu. Kan inni sagalee tahaa jiru akka lammii Itoophiyaatti yoo sagalee tahe lammii Itoophiummaa isaa ta'uudhaaf haa ta'u. Already Itoophiyaan biyyattii yajja'ee jira. Biyya isaa ta'uu hin morminuuni garuu balaaleffannaa Nasraa Gursuun qabdu gaffageessitee sirriitti boontee bareechitee dubbachuu qabdu. Ajandaa ilmaan Oromoo godhatee Mubaarik musammaa gabbahee amma booda akkan dubbanne mataa ol qabadheetiin itti dhaamuu barbaada tanaan. Mubaarik Musammaa fi Nasraa Gursum. Nasraa Gursumii fi Mubaarik Musammaadhaa yeroo hedduu biyya san keessatti rakkoolee garagaraa xaxaa akka turan rakkoolee garagaraa uumuudhaan ijoollee Oromoo wal nyaachisaa wal lolchiisaa akka turan namoonni garagaraa keessa beekanii fi nutis miidiyaalee qabnutti fayyadamuudhaan ijoolleen kunniin akka rakkoo garagaraa ilmaan Oromoo jidduutti hin uumneef dubbachaati turre. Har'a Nasraan yeroo jalqabaatiif gaafa biyya san keessaa baatee biyya Jarman geette halkanuma saniin baatee halkan guyyaa jalqabaa saniin ijoollee Oromoo biyya Masrii jiran Kaayiroo jiran keessa jiran irratti duula garagaraa uumuudhaan akka Oromoon biyya san keessa jiran gabbaayanii wal lolan akka isaan wal ajjeesan wal nyaatan gochuudhaaf yaalii gooteetu turte. Haa ta'u malee ijoolleen keenya ciccimoon biyya san keessa jiran warroonni sabaaf hojjetan warroonni akka sabni kun walitti hin buune amantiidhaan gosaan sanyiin gaaraan lagaan gandaan akka waliin nyaanne godhan dubbii kana shira kana ifa baasuudhaan akka isaan rakkoo addaa qaban saaxilaniiti ijoolleen Oromoo biyya san keessa jiran osoo waliin dhabin hafan. Har'a ammoo dubbii xiqqoo kaasuudhaan ijoolleen lamaan kun Mubaarik Musammaa fi Nasraa Gursum duula addaa kaasaniiti jiru. Duulli isaan kaasan kun waa hedduu irraa baranna. Wanti isarraa barannu maa inni jechuudha dandeettu.
yeroo biyya san keessa waliin jiraatanitti Nasraa Gursumii fi Mubaarik Musammaa hiriyyaa gaarii akka ta'an hundi keessanuu ni beektu. Isaan kunniin shira garagaraa waliin xaxaati turan. Ijoollee Oromoo irratti duula garagaraa deddeemsisaati turan. Harka lafa jalaatiin mallaqa ijoollee Oromoo irraa funaanachuudhaaf jecha nama hin dhibamin dhibame, nama hin du'in du'e jechuudhaan miidiyaa irratti dhiyeessaati turan. Mubaarik Musammaa dabalatee mucaan ijoolleen amma Kaanaadaa yaa'an kan biyya san keessa jiran mucayyoo Suud Arabiyaa Riyaad keessa jiraattu osoo hin duune duutee jirti mallaqa walitti buusaa jechuudhaan goofandii bananii isaan mallaqa gugguurachuu eegalan mucayyoon baatee ani jira lubbuudhaan jira jettee dubbattee jechaadha. Yeroo garagaraatti wanta hin uumamin uumame jechuudhaan biyya san keessatti rakkoo garagaraa uumaati jiru. Osoo hin tumamin tumamnee jirra. Osoo rakkoon tokko hin bu'in rakkoo akkanaatti uumame jechuudhaan yeroo hedduu rakkoowwan garagaraa uumaati jiru. Kana duwwaa shamarran Oromoo isinis feetan biyya feetan jiraadha. Feetan Beirut jiraadha. Feetan Kuwait jiraadha. Feetan Qatar jiraadha. Feetan Dubai jiraadha. Biyya Arabaa Suudii feetan jiraadha. Feetanis Yaman jiraadha. Feetan Masrii keessa jiraadha. Bakka feetan jiraattanii dawwaltanii Mubaarikitti hiccitii keessan akkanii manne amma booda adaraa Oromummaa fi adaraa obbolummaatiin isin qabe Oromoo dhaggeeffadha. Maaliif fi Mubaarik yeroo dubbatu fira keenya fakkaata yeroo tokko tokko. Deemee turee dhufee akka diina keenyaatti deebi'ee nu dira. Dhaggeeffadhaa Oromoo. Ani wanta kan fakkeenya waamiti yeroo hedduu ijoolleen biyya san keessa jiran rakkoolee ciccimaa uuman rakkoo ciccimaa isaan uuman keessaa inni guddaan Oromummaa akka shaqaxaatti namaa kennu akka shaqaxaatti namarraa fudhatu. Oromummaan shaqaxaa miti hin bitamu hin gurguramu. Oromummaan dhiiga lafeedha. Wanta ta'eef ammoo namoonni akka fakkeenyaaf amma Nasraa Gursum Mubaarik Musammaa Oromoo miti. Mubaarik Musammaa Itoophiyaawiidha yookaan ammoo lammii biraati. Oromummaa walitti hin qabnu lammummaa walitti hin qabnu jettee Oromummaa isaa irraa fudhatteeti jirti. Ani inni na ajaa'ibu warroonni yeroo hedduu warroonni nuti qabsaa'ota warroonni nuti sabaaf hojjanna nuti gootawwan Oromooti maalii Oromooti sabaaf jiraannee sabaaf duuna jedhan akkuma salphatti ol ka'anii Oromummaa namarraa mulqu akkuma salphatti ol ka'anii Oromummaa osoo harmanoosifne namaaf kennu kun ammoo safuu guddaadha. Oromummaan shaqaxa miti jechaadha. Shaqaxa malee kan akkuma fedhanitti suuqa seenanii yoo fedhan bitan yoo fedhan gurguran yoo fedhan kennaa namaa kennan kun Oromummaan akka shaqaxaatti ilaalamuudha hin qabu. Namni darsummaan arge ol ka'ee Oromummaa siif kennuu hin danda'u sirraa'ee fudhachuu hin danda'u. Mubaarik Musammaa Oromoo ta'uu dhabus danda'a. Sun dhimma nama galchuu miti. Dhimma nama ilaallatu miti. Erga inni an Oromoodha jedhee Oromoodhaaf badaas ta'u gaarii hanga tokko hojjatetti kabajni isaaf godhamuun barbaachisaadha. Garuu bakka inni dogongoretti eeyyee dogongora isaa itti himuun hedduu barbaachisaadha. Haa ta'u malee kalee waliin nyaatanii waliin dhuganii wanta waliin dalagaa turanii har'a gaafa akka tasaa carraan wal biraa oofe ajandaa wal godhatanii walirratti duuluun hedduu barbaachisaa miti. Yeroo kana duwwaa miti. Mubaarik Musammaa irra dawwaltanii hiccitii takka itti hin himatinaa amma booda liqimsaa fudhadhaa anaa isin jedhe. Ilmaan Oromoo mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jirtan Mubaarik irra dawwaltanii feetan rakkootti jiraadha. Feetan ballotti jiraadha. Dawwaltanii waan takka itti hin himatina. Deeggartee maal fiddaati? Eenyu si beeka? Rabbii goota kanadhaa bulchiinsi gandaa sin beeku si. Bulchiinsi ganda bulchu tokko sin beeku si. Akkamitti yaadeetume? Email godhaa jirra ijoollee sattaalanii birrii nyaatamu. Garee maaloo badhaadhinaa maal jedhee ijaarratee taa'ee yeroo hedduu nuti ijoolleen Oromoodha ajandaa xixiqqoo fuudhuudhaan duula garagaraa walirratti duulla godhamu kun ammoo eenyuudhaan godhama gantutti godhamoo qabsaayatti godha wanta jedhu ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Shira Kaayiroo keessatti dalagamu hundi keessan ni beektu. Yeroo garagaraatti qarqaarsa jedhanii mallaqa ijoollee Oromoorraa gowwoomsanii nama hin dhibamin dhibame jechuudhaan nama hin maraatin maraate jechuudhaan nama hin hidhamin hidhame jechuudhaan biyya san keessatti waa hedduu dalagaati turan ammas dalagaati jiru. Kana itti beekanii
ofirraa beekuun waan tokko ta'ee osoo argamu jiru duula garagaraa bifan taane walirratti godhuun maqaa Oromoo balleessuun ati Oromoo miti ati Oromoodha jechuudhaan kaardii Oromummaa yookaan bixaaqaa walii kennuun barbaachisaa miti. Kun yoomillee sirrii miti. Oromummaa namni namaa kennuu hin danda'u, namni namarraa fudhachuu hin danda'u waan ta'eef. Oromummaan dhiiga, Oromummaan lafeedha waan ta'eef. Namni tokko immoo abbaa fedhe deeggaruu fi dhiisuu mirga qaba. Namni fedhe mootummaa deeggaruu danda'a, kan fedhe mootummaa deeggaruu dhiisuu danda'a. Nama mootummaa deeggaree irratti duula gochuu fi kan mootummaa hin deeggarre irratti walqoonnee duula gochuunis barbaachisaa miti. Maaliif Oromoon dimokiraasii beeka, Oromoon gadaan bula, Oromoon aadaa qaba, safuu qaba yoo jenne dimokiraasiin ammoo gadaan ammoo akkas hin jedhu. Namni fedhe abbaa fedhe deeggaruu mirga qaba jedha gadaan jechuudha. Namni sirna gadaa beeku sirna gadaatiin bulu mirga namaa hamilee namaa hin cabsu. Namni bakka fedhe oolee bakka fedhe bulu mirga qaba. Namni dandeettii ofiitti fayyadamee wanta fedhe hojjechuu fi dhiisuu mirga qaba. Akka an jedhetti oolii buliin hin taatu. Akka an bakka an ooli siin jedhe oolii bakka an dhaqi siin jedhe dhaqi jechuun namaaf hin taatu. Kun diktaatarummaadha yookaan sobanii nama gabroomsuu yookaan sammuu namaatti taphachuu jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu duula garagaraa walirratti goonu kanarraa of xiqqeessuun uf qusachuun barbaachisaadha. Viidiyoolee Nasraan goote keessatti viidiyoolee jidduudhaan isiniif sesseensise akkuma dhageettanitti wanta ajaa'ibaati kan dhagayamaa jiru jechuudha. Viidiyoo sa'aatii dheeraa waraabde innis Mubaarik Musammaas akkasuma viidiyoo sa'aatii dheeraa waraabe. Ani viidiyoon isin dhageessise kun gaggabaabsee irraa mureeti qabxii bakka ijoo isin dhageessise. Viidiyoo jaraa yoo dhageettan hedduu nama qaanfachiisa. Oromoon Oromoo irratti wanta akkanaa gochuun safuudha. Safuu keenya eeggachuun ammoo nu qabdi. Yoo kanan taane immoo nutuu mataan keenya Oromoo miti jechuudha yookaan Oromoo dayyuusa Oromoo yaruu jechaadha. Oromoon aqlii qabu, Oromoon sammuu qabu, Oromoon dandeettii qabu, Oromoon maalummaa ofii beeku waanuma argeef ka'ee walirratti hin duulu. Kana nuti duula walirratti goona. Duula walirratti godhuun barbaachisaa miti. Hanga danda'ametti wal gorsuudha. Yoo namni sun shira dalagaa jiraate, yoo namni sun dogongora dalagaa jiraate, dogongora namni sun dalagaa jiru itti himuudha. Akka dogongora san irraa sirraa gochuudha. Garuu namoota akkanatti bayanii miidiyaa irratti qawxii godhanii balaa buusan kanneen ammoo miidiyaadhaan deebii isaaniif deebisuun hedduu barbaachisaa waan ta'eef asirratti dhufee haasa'utti jira. Keessaan dubbistu sirraa hin kaasan siif hin deebisan waan ta'eef jechaadha. Walumaa galatti viidiyoolee akkanaa kana yeroo dhageenyu viidiyoo kanniiniif gaggabaabsine yoo dandeenye keessaan isaaniif deebii deebisu yoon hin danda'amne immoo bifuma danda'ameen bifa gorsaatiin isaaniif deebii isaanii kennu maalummaa isaanii isaanittis himanii isaan yaadachiisuun hedduu barbaachisaadha. Kalee qabsaayaa ta'anii har'a immoo gantuu ta'anii saba ofii irratti duuluun barbaachisaa miti. Qabsaayaa taanaan qabsaayaa ta'i, gantuu taanaan gantuudha. Akkasitti beeknee ofirraa eegganna jechuudha. An kan isin faana ture Mootii Miidiyaadha. Yeroo biraa viidiyoolee gaggabaabaa biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Viidiyoo kana sheer gochuudha. Mubaarik Musammaa fi Nasraa Gursum biraaf naagaya. Yeroo biraa walitti deebina. Bye bye.